Hayyeen ashamaa hordoftootaa fi maatiiwwan miidiyaa jala dhugaa irratti warroon nu hordoftan hundaaf har'as barnoota akkaan isin barbaachisu tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Duraan dursee osoo barnoota keenya kan guyyaa har'aatti isiniin dabarsin warreen haga har'aa chaanaala keenyaaf maatii hin taane hundi keessanuu subscribe gochuudhaan mallattoo notification all godhachuudhaan akka maatii taatan isiniin jenna. Baay'ee isin galateeffanna. Barnoonni keenya kan guyyaa har'aas maalidha yeroo jettan jiru namoonni baay'een bilbila keenya kana irratti daataawwan hin taane fi vaayirasiin mataa isaatiin iskaan of godhuudhaan bilbilli keenya yeroo nu jalaa guutee appilikeeshinii illee fe'achuu dadhabnu namoonni baay'een natti himaa turtan. Bilbila keessan irratti appilikeeshina fe'uu dadhabuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Wanti isin hin beekne faayiloonni bakka dhufee hin beekne dhufee yeroo irratti ofumaa isaatii koppii of godhee space is not enough minaamin isin jedhee yeroo appilikeeshinii illee fe'uu dadhabdantu jira jechuudha. Isa kanaaf furmaata kan isiniif ta'u qabadhee isiniif dhiyaadhan jira. Hanga xumuraa qophii kiyyaatti na waliin turaa irraa fayyadamtuu furmaata illee ni argattu isin jedha. Inni kun maalidha yoo jettan appilikeeshina tokkotu jira kan wanta kana isinirraa qulqulleessu jechuudha. Appilikeeshinichi illee as fuula dura deskitooppii silkii kiyyaa kanarratti kan argamu kana jechuudha. Bakka irratti kabbabe kana irratti maal jedha storage space jedhamti. Appilikeeshinichi kun akkuma isin gubbaa kanatti argitan storage space bakka jettu tana appilikeeshinii akka kanaa tana nam bana yeroo tokkoof jechuudha. Appilikeeshinichi wow haala kanaan banama jechuudha. Storage space free up or clean up jedha gubbaa kanatti yeroo argitan jechuudha. Bakkan irra sararee kun storage space free up or clean up jedhama jechuudha. Maqaan softweeraa yookaan appilikeeshina kana lafti isin argattan Play Store yookaan App Store yookaan Google Chrome irra kortanii yookaan Google seentanii download godhatanii silkii keessan irratti itti fayyadamuu dandeessan. Mee haala kamiin itti fayyadamnaa kan jettaniif tokko tokkoon isin barsiisaa nafaana bu'aa. Bilbila kiyya kanarratti akkuma agartan parasantii 77 itti fayyadameen jira jechuudha. Kunoo iddoo kanatti parasantii 77 itti fayyadameen jira jechuudha. Parasantii 77 ergan itti fayyadamee booda iddoo kamirraa firii gochuu dandeenya. Bakka nuti firii gochuu dandeenyu duraan dursitaniitiin iddoo kanneen keessaa wanta isin daladdatu jira isinin agarsiisa. Bakka irra sarara kana jechuudha. Bakka kana keessaa duraan dursitanii bakki isin seenuu qabaattan bakka junk file jedhu kana jechuudha. Bakka junk file jechuun faayila akkanumaan duplicated yookaan copy of godhee silkii keessan jeeqaa jiruudha. Faayila kana mee junk file kana ni battu. Junk file kana 0 megabyte irra jira amma mee search godhaa jechuudha. Maal hagam akka ta'e 36 irra gahee 65 irra gahee 68 irra gahee 78 irra gahee junk file 78 megabyte jedhu argadheetan jira jechuudha. Bakka clean app jettu tana yeroo tokkoof nan tuqa jechuudha. Clean app jala kana jirti yoo bakka clean app jettu tana yeroo tokkoof nu cuqaaftu. Erga cuqaaftanii are you sure to deleting the file from the device jedha. Homaa rakkoon qabu yes jedhaani. Yes erga jettaniini haala kanaan irraa nu haquu jalqabee jira jechuudha. Haala kanaan irraa haqee xumureetiin jira jechuudha. Megabaytii 78 irraa na haqee na baasee jira jechuudha. Sanaan booda wanti isin gochuu qabaattan bakka clear cookies jedhu kana. Clear cookies jechuun information hin taane Google Chrome irratti save isin jalaa godhuudhaan wanta isin hin fayyadne kan isin irratti save godhu bakka clean. Do you want to delete all cookies from your device? Eeyyeen ammallee yesuma jedha. Yes yeroo jettan haala kanaan cookiin delete ta'uu qabaata. Successful cookie
was deleted isinii jechuutti jira jechuudha dhaggeeffattoota keenya. Homaa rakkoon qabu isinirra haa dallatamu kuukiin waan isin fayyadu waan hin qabneef. Just kuukii jechuun maaliin yeroo naan jettan akkanumaan kuukii jechuun silkiin keessa kana gubbaarratti Google Chrome yookaan Mozilla Firefoxin wanta wayii paaswordii keessanaa ta'u wanta isin daawunlood godhaa ooltan akkanumaan seef godhaa. Isa santu kuukii jedhama jechuudha. Inni kun maal isin fayyada argite fayyadamtanii raawwattanii isa kanallee ofirraa deleted godhuu qabaattu jechuudha. Amma bakka itti aanuuf bakka phone cooler jedhu kana. Bakka phone cooler jedhu kana yeroo seentan silkiin keessan yeroo ho'e temperature CPU silkii kana regulate bakka itti gootan jechuudha. Bakka kana jala dhuftanii % degree Celsius 39 jedha cool down bakka jedhu kana ni tuttu cool down bakka jedhu kana ni tuttu bakka cool down bakka jedhu kana yeroo tuttan amma 30 irraa gadi dhufaa jira amma cool down naa godhaa jira jechuudha. 26tti gadi deebi'ee jira akkuma agartan kanaan dhaggeeffattoota kiyya gaduma butaa jira ammallee yeroo tokko itti deebi'eetumaan phone cooler godheetumaan gadi deebisa jechuudha. 25 reduce godha temperature degree Celsius 27 irratti galcheetiin jira jechuudha. Mee ammallee gara 23tti gadi naa butee jira jechuudha ammalaan. Haala kanaaf fine ta'ee jira nambaa keessa jechuudha. Gara dhumaa kanarratti immoo kan jirtu RAM Booster. RAM Booster jechuun appilikeeshiniiwwan as keessa jiru akka RAM storage irratti raamii miineef wanti isin boostu godhu qabaattan bakka tana gadi tuttu yeroo tuttan haala kanaan isinii fida jechuudha. 1.13 GB is used. Me RAM boost yoo godhe application marasaa haala kanaan scan godhe jechuudha. Raamiin keenya haala kanaan scan scan godhee xumuruu ga'e jechuudha. An application hedduu waan qabuuf 1.12 GB scan godhee naaf xumuree jira jechuudha. Hagamma free space akkuma agartan kana iddoo kana jalatti kan mul'atu free space 780 megabyte tokko 2 GB kan itti fayyadameen qaba jechuudha. Haala kanaan keessa duubatti baatu. Erga baatanii booda amma yeroo tokkoof akkana jala kanatti kan jiru kana maal gootanii scan duplicated image kan jedhu kana yoo tuttan duplicated image yookaan imeejiiwwan yookaan suurawwan error of the copy of godhe scan godhe isin dallata. Kunis scan duplicated video kan jedhu illee warra video irra deebi'e scan duplicated audio kan jedhu illee duplicated document kan jedhu illee jala kanallee duplicated other kan jedhu kanallee other file kan jedhu kanallee yeroo tuttan haala kanaan isinii dallataa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya mee yeroo tokko appilikeeshinicha kana cufee haa banu jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo tokkoof cufeen bana kun ishii tana nan bana haala kanaan ofiisaatii bana. Erga haala kanaan bane junk file your device has deleted or junk file naan jechaadha. Jala kanatti agartan jala kanatti akka jechaa jira jechuudha. Jala kanatti yeroo akka jechaa jira jala kanatti jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana app store yookaan play store irraa buufattanii itti fayyadamuu hin dandeettan isin jedha hordoftoota kiyya. Baay'ee galatoomaa gammana faana buutanii barnoota kan hordofuu keessaniif barnoota jiruu itti aanu akka qabadhee isinii dhiyaadhutti nagaatti naa tura. Baay'ee isin jaaladha.